Ganda turizimii addunyaa haroo wancii dandii eebbaaf qaqqabeetti jira. Ganda turizimii filatamtuu addunyaa kan ta'e haroon wancii misooma piroojeektii bu'uuraalee adda addaa hojjetamaa ture xumuraras gaanitti jira. Misooma piroojeektii koo turizimii wancii bu'uuraalee misoomaa kanneen akka loojii, viillaa fi manneen horsiisee bulaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaramuudhaan xumurameetti jira. Qaama piroojeektii sagantaa misoomaa gabataa laager yookiin immoo maaddii biyyaaf kan ta'e haroon wancii dandii naannoo uumamaa bareedaa fi haraawwan iddoo qabudha. Hawaasni naannoo wancii erga piroojeektii misoomaa kun jalqabee kan amma lammataa deebi'ee dhalateetti of ilaalas jiranitti jiru. Dura qabeenya ajaa'ibaa kana osoo qabnu qaamni nu ilaalu waan hin jirreef akkasumaan callisnee jiraachaa ture amma garuu yeroo milkaa keessatti argamna jechuun yaada isaanii waliif televiziyooniidhaaf qoodanitti jiru. Naannoon piroojeektiin kun itti hojjetame caffeedha ture, caccabaadha ture. Uummatuma naannootu irra ture maleen akkana giriinii ta'e akkana bareedee akkana manni istaandardii isaa eegame kun akkasitti ijaaramee hin jiru. Kun akkanatti warqee kana malee hoomaan qabnu amma moociin keenya babbadaadha. Dhukkubsanne otoo mana yaalaa qaqqabiin duunaayyuu namni da'umsa irra jiru otoo mana yaalaa qaqqabii waan ta'e ta'ayyuu amma immoo badhaadhina irra jirra. Mootummaan keenya galatoomu. Iddammoo ji'a tokkooti algaa nuu fide, horiyaan faranjii nuu fide, waan nyaannu nuu fide, waan uffannu nuu fide. Algaa kun kireeffachaa jirra. Taanaan Komishinii Turizimii Oromiyaadhaa obbo Naggaa Wadaajom iddoowwan piroojeektii haroo wancii dandii dizaayinii duudhaa fi seenaa hawaasa Oromoo naannoo kana irratti fuulleeffateerraatii kan maddee akkasumas qabeenya hawaasni naannoo kanaa qabu akkaataa ittiin beeksisuu fi gabaa addunyaa akkaataa ittiin argatu taasisuudhaas jiranitti jiru. Wantoonni dizaayinoonni garaagaraa asitti dalagaman martu aadaa safuu eenyummaa Oromoo seenaa Oromoo akkaataa mul'isuu danda'uun akka ta'e maqeeffama isaarraa kaasee ilaaluu dandeessa. Nadhii seentara yookaan giddugala nadhii kan jennu kana bakka dammitti gurguramuu ta'uu isaati jechaadha. Diizaayinii isaas ilaaltee damma fakkaata. Diizaayiniin as keessa jiru konseptiin isaa konseptii dammaati. Naannoon kun damma ajaa'ibaa qaba. Damma baay'ee siladhaan itti ilaaltee yaada. Damma ajaa'ibaa qaba. Dammi ajaa'ibaa kana immoo sadarkaa addunyaatti gabaa addunyaa argachuuf beeka. Kana caalaas immoo gabaa addunyaa argachuu danda'a. Sababa adda addaatiin tokkoffaan fi inni guddaan turistiin idil addunyaa asitti dhufee yaa'a waan ta'eef asii doolaaraan bitee deemuu danda'a. Chaala qonnaan bulaan asii carraa guddaa argateera. Kanaaf oomisha dammaatiin kanaan dura kan beekamu kana bal'isee itti hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo daadhiin nyaatoleen adda addaa kan naannoo aadaa jechaadha. Kan naannoo kanatti beekaman bakka itti gurguramu jechaadha. Aadaa eenyummaa Oromoo, safuu Oromoo akkaataa jiruuf jireenya keenya oomisha keenya illee addunyaadhaaf kan ittiin beeksisnu keessaa tokko kana. Turizimiin immoo isa soft power baay'ee soft poweridha. Karaa sanaan immoo eenyummaa kee ittiin ibsita jechaadha. Addunyaan gara keetti gaafa dhufu addunyaadhaaf waan himtee garatti dhufetti deebisuu qabaachuu qabda. Namni sun dhufee as turee wayita deemu immoo akka turistiin akka fira ta'ee deemuu qabachaadha. Algaa firoonfachuu irratti immoo Oromoon rakkoon qabu. Fabaas Abduwaab Daayirektarii Komishinii Turizimii Oromiyaadhaan haroon wancii dandii iddoowwan seenaa dheeraa qabuu fi hawaasni kunuunsuun ikoo turizimii isaa eeggate ammaatiin gahee hawaasa irraatii fayyadamaa akka ta'u godhamu hojiiwwan hojjetaman arguu dandeenyeeras jiranitti jiru. Hawaasuma naannoo kanatti harri kun seenaa yeroo dheeraatti kan qabu waggoota 500 ol amma bataskaan achi jiru san bara jaarraa 14ffaa keessatti kan hojjetame ijaaramee kan yaadamaa jiru. Hawaasni kun osoo naannoo kana hin faalin otoo waan biraatiin jireenya isaanii godhatanii jireenya warqee wajji wal qabatee nyaata warqee waliin wal qabatu nyaachaa gurguraa hara kana ikooturizimii isaa baalaansii isaa eeganiiti kan asiin gaan. Haaluma kanaan madda galii akka ta'uu fi danda'u turizimiin hojiilee sochiilee baay'ee kan jalqabamanii jiranii akkuma argitanitti manneen qonnaan bultootaaf ijaarame sun turistootaaf akka iddoo simannaa iddoo haragalfii ta'ee tajaajiluuf kan hojjetamanidha. Isaan
uumama kana kunuunsanii dhalootatti dabarsuudhaan asiin gahanii jiranii nuti immoo konseptii ikooturizimii san hawaasni ikkoo isaadhaa ikoloojii isaa eeggatee hawaasa aadaa seenaa duudhaa hawaasaa eegee ceesisuu kan danda'u lamaan walitti qabateeti ikooturizimiin. Kanaafuu haala saniin hawaasa kana irraa fayyadamaa taasisuu fi gara fuulduraa ceesisuudhaaf hojiilee baay'een jalqabanii jiranii irraa fayyadamaa akka ta'anis ilaalaa turre hojii bal'aadha akka Itoophiyaattu kan jalqabaatti jennee fudhachuu dandeenya. Qindeessaan piroojeektii ikooturizimii Haroo Wancii Dandii obbo Dhaabaa Jifeensaa akka himanitti ammoo daandii kiiloomeetira 42 kallattii Haroo Wancii waliin wal quunnamsiisu daandii elektrikaa daandii fageenyaa dheeraa fiigicha atileetotaatiif mijataa ta'e manneen nyaataa aadaa fi bakkeewwan bashannanaa adda addaa dabalatee qarqara galaana Haroo irratti hojjetamus ibsanitti jiru. Manni daldalaa dammaa miidhagina uumamaa naannoo sanaam burtuu aadaa bakki konkolaataa 200 dhaabuu fi karaan seensaa bu'uuraalee misoomaa ijaaramus ibsameetti jira. Ganda ikooturizimii bareedaa kan keessatti riqichi guddaan ijaaramee turistoonni uumamaa dinqisiifachaa itti akka gammadan taasifamuun danda'us himameetti jira. Wanciin hawwata turizimii teessuma lafaa ajaa'ibaa qabu sochiiwwan akka tulluu koruu yookiin immoo haayikingii fi biskileettii oofuu kanaafis mijataa akka ta'e akkasumas bareedina qalbii namaatiif hawwata iddoo qabudha. Gandii turizimii 174 kan biyyoota 75 irraatii kaadaman keessaa gandoota 44 biyyoota 36 irraatii kanneen filataman Wancii dabalatee Afrikaa irraatii gandootiin 3 bara 2021tti filatamuun isaanii kan yaadatamu.